Shubbisa guddaadhaan Yesuusiif. Senangke muda ikabu Era weke Saka sesa jalkabu Madami dame bachanke Senangke muda ikabu Yesus Era weke Saka sesa jalkabu Yesus Madami dame bachanke Kana kaketi na babu Obada kake Sesa na kesi Anenyu maki Kana kaketi na babu Obada kake Sesa na kesi Anenyu maki Marwade na wemilale Kana kaketi Jalata mako galane Kolfena keti Jalata mako galane Kolfena keti Marwade na wemilale Kana kaketi Jalata mako galane Kolfena keti Iyati Yesusi Jalata mako galane Kolfena keti Akana mameti Ile jaba Yesusi Wati kuna na farada Jiruti anavojete Ingesa tana farada Iruka rasisto bate Wati kuna na farada Jiruti anavojete Ingesa tana farada Iruka rasisto bate Kanaka geti na zande Obada kake Kodake tolgale faye Kunoseta Kanaka geti na zande Obada kake Kodake tolgale faye Kunoseta Kanabiyu Marwade na beminale Utali Yesusisti Jalata mako galane Ulfena keti Jalata mako galane Ulfina keti Jalata mako galane Jalata mako galane Ulfena Isi ilile Galata Sifon kabo Galata Sifon kabo Galata Sifon kabo ni Galata Hamaso edo tezerdo Hamaso Sagalee Waaqayyoo keessaatii maatos tokko 28 waa'ee guyyaa dhagaa guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos lallabna waan ta'eef waa'ee sanatti dubbadha. Dhalachuu Yesuus Kiristoos akka kanaatti fufee jiru tureedha. Maariyaam haati isaa Yoosef kaadhimamtee turte. Ishee Yoosef wajjin wal bira hin ga'iin hafuura qulqulluudhaan hin ulfooftee argamte. Yoosef inni ishee kaadhimates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe. Malee himata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. Utuu Yoosef kana godhee kana yaadaa jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuutti mul'atee yaa Yoosef ilma Daawud Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatiin. Isheen ilma hin deessii ati maqaa isaa Yesuus jettee moggaaftaa. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti hin fayyisaa jedhe. Kun hundinuu inni Waaqayyo gooftaan afaan raajichaatiin dubbatee akka raawwatamuuf ta'e. Innoo kunoo durbiin ulfoofti ilma hin deessii maqaan isaa Amaanu'el jedhanii hin moggaasu jedhe. Amaanu'el jechuun immoo Waaqayyoon wajjin jira jechuudha jedha. Har'aa mata dureen gabaabsee dhalachuu fi guyyaa dhalootaa isa jennee waliin ilaalla. Waa'een dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa ka'u bifa taratiin bifa seenaan yookiis immoo bifa akka namni tokko dhalatu tokko happy birthday nama tokkotti lakkaa'amatu hin ta'in dhalanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos humna of keessaa qaba. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee mootonni warri qorattoonni iddoo garaagaraa addunyaan hundumtiyyuu ka'anii laftiin iyyuu samiin iyyuutti walii galee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos simannaadhaan simateera. Qabxii sadii tokko haaseen ture yeroo darbee qabxiin ani haasee keessaa tokkoffaanii dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kan itti walii galu
Waaqni samiin itti walii galeera. Laftiif samiin kun itti walii galeera. Ni kaan hin dhalatu jedhanii kaa'u, ni kaan immoo ganaa dhalatachaa jiru. Ni kaan immoo kuni dogoggora jedhanii lafa kaa'u. Nuyi garuu fayyisaan keenya Amaanu'eel inni nu wajjin jiru dhalateera jennee amanna. Caaffanni nu amansiisu, dhugaan nu amansiisu tokko nu keessas jira. Caaffatichis nu harka jira. Dhugichis dhugaadha itti fufee jiraata. Kanaafi dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa yeroo jalqabaatiif namni dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos jalqaba hin masakkariin. Namni tu dhugaa Yesuus Kiristoos dhalachuu isaa dhugaa hin ba'iin. Waaqayyo kan inni uume keessaa jiin aduun dhugaa ba'eef. Uumama Waaqayyo uume keessaa jalqaba kan dhugaa ba'e dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kan dhugaa ba'e biyya lafaatti dhufee dhalachuu isaa kan dhugaa ba'e aduudha. Innis gaafa Yesuus Kiristoos mooraa doo lafti hoolaantis qabu iddootti Beeteel jedhamu sana keessatti gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuutti gaafa jalqabu aduun guddaan tokko samiirraa gara lafaatti gadi ba'eedha. Aduun sun biyya lafaa hundumaa akka arguu danda'utti biyya lafaa hundumaa akka dinqisiifatutti aduun kun namoota baay'eetu dhalata mootota baay'ee dhalate biyya sana keessaa mootota ba'aniif aduun hin baaneef bulchitootaaf luboota gaggeessitoota amantii baay'eef aduun hin baane aduun guddaa tokko garuu samiirraatti gara lafaatti gaafa gadiifu lafatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatetti aduchi gaafa ifu bifa haarawaatiin namootatti mul'ate utuu yeroo ammaati ta'e akka qorattoonni warri bahaa fagoorraa dhufan Awurooppaa biyyoota bahaa xiqqirraa yookiin fiixee biyyaatii dhufan saayinsistoonni warra qorattoonni filosoofonni warri dhufan sun barbaadaa ilaalaa aduun kun eessa ga'ee dhaabata hamma eessaatti gadhifa lafti kun jira qorachaa kan dhufan utuu yeroo ammaati waraabnee tiiktookii keenya irra keenya feesbuuka keenya irra keenya yuutuubii irra keenya wal harkaa fuunee hardhuma guyyaa tokkotti addunyaatti baafna yeroon sun akka ammaa teknooloojiin bal'aa miti garuu warri sabaa sagal warri bahaa fagoorraa dhufan qorattoonni deemanii magaalaa Beeteel ga'anii aduumti kun eessatti ba'aa jira inni gaafa ga'an namoonni akkas jedhu gaafachi ga'an fayyisaa dhalate fayyisaa biyya lafaa dhalate maqaan isaa Amaanu'eel jedhama raajiin Isaayyaas jedhamu raajeera macaafonni dubbataa turaniiru waa'ee isaatus gidduutti argamee jira waan ta'eef dhalachuun kun isa namni dhalate irraa addadha kuni inni kun agarree hin beennu addadha dhalachuun irraa ajaa'ibadha jedhanii namoonni ganda sana keessaa haasa'u turan eqanii qorattoonni kun qoratanii gaafa ka'an seenaawwan haasa'anii dubbii gaafatanii waan hundumaa fixanii ka'anii dhuguma kun Masiih Ilma Waaqayyoo isa waaqaa dhufe isan maan namaa fayyise dhalachuun isaa hin deemu ajaa'iba akkamitti inni aduu ifuuf kun akkamitti inni qilleensi dhaga'uuf kun jechaa dinqisiifachaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti walii galanii aarsaa galataa dhiyeessaniidha qumbiidha aarsaa aarfamu kennanii jedhama kennaa kennanii biyya sana keessaa hin sokkaniidha dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bifa haarawaatiin dhalate bifa haarawwaatiinidha samiinitti walii galeera kanatu na ajaa'iba namoonni lafarratti waliin gallee ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos gaafa dhalate garuu aduutti walii galeera. Ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos hojii akka hojjetuu fi biyya lafaa kana keessatti ilma koo isa jaallatamaati jedhee Waaqayyo waaqarraa dhugaa ba'eef umuriin isaa gaafa waggaa 30 ta'u akka aadaa Israa'elitti namni waggaa 30 ta'u akka seera Israa'elitti mootii ta'uu danda'a. Mootii ta'uun isaa ragaa kennamaaf akka aadichaatti. Yohaannis Cuuphaadhaan na cuubii jedhe Yordaanos dhaqee gooftaa Yesuus na cuubii gaafa jedhu cuuphamuu gaafa dhaquutti bishaanitti cufamuu gaafa dhaqu sagaleen guddaan tokko samii keessaa dhaga'ame samiin kun afaan saaqatee arraba saaqatee akka namni hundinuu dhaga'uu danda'utti jecha tokko dhaga'e warri Yordaanos jiranis warri lagachatti dhiyoo jiranis warri fagoo jiranis akka dhaga'anitti ilaa ilma koo isa jaallatamaa isaan hojii fayyisuudhaaf hiikamaaf erge isan yaada koo ittiin raawwadhu ilma koo isa jaallatamaa jedheetu samiin kun afaan saaqatee dubbate. Ilma koo isa jaallatamaa isaniif hodhe isan biyya lafaaf kenne isaanan yaada koo raawwadhaa jedhee samiintu walii galee dubbiin tokko samii keessaa dhaga'ameedha hafuurri qulqulluun irra buufatee isa dafarratti gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatewos 27 geessan gaafa fannifamuu jedha macaafni keenya gaafa fannifamuu aduutu gadda uffate zim jedhe aduun lafti raafame aduun illee ifa isheen dhaamsiteedha sa'aatii 3:09 aduun ibsaa ishee dhaamsite uffata gaddaa uffatte bifa dukkanaa uffatte aan mootiin fayyisaan biyya lafaa utuun ni reebamu utuun ni madaa'u utuun ni rukutamu ifuun nan barbaachisu jette gaafa dhalate ifuuf eeyyamamaa taate aduun gaafa inni reebame immoo ifuuf eeyyamamaa ta'uu didde hin gaddite gaddatutti dhaga'ame fuula ishee dhoskatte kun Waaqayyo uumama isaatiin ilma isaa akka lallabee ragaa nuu ba'a. Nuyi immoo warri ittiin dhalanne afurichaan qulloofne dhuga baatu amanamaa dhuga baatu ciccimoo dhuga baatu yeroo hundumaa taana jechuudha. Dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaati Maatewos 1:8 guyyaan dhalootaatu hin ga'iin waa'ee miti dhalachuu maali? Utuu dhalachuu bira hin ga'iin wanti dhalatu jiraachuu qaba. Proposaalli wanti dhalatu sanaa jiraachuu qaba. Yookiin raayii isa namu mul'ati wanti dhalachuuf taa'e sanaa wanti keessatti dhalachuuf qophaa'e sanaa wanti waan sana dhalchuu qophaa'e sanaa dhiyaachuu qaba proposaalli isaa. Nuyi haadha keenyaaf abbaa keenya irraa utuu hin dhalatiin dura maaltu jiraatanii gaafa yaaddan dhalachuu keenya dura
yaada waaqayyo keessatti eenyutu dhalata jedhee wanti qophaa'ee jira. Dhalachuu kan dursu eewu dhalata inni yaadu murteessaadha jechuudha. Maafi dhalata jedhamee yaadu murteessaadha jechuudha. Namichi dhalatee murteeffatu. Dhalachuu kan dursu maaliif dhalata? Eessatti dhalata? Maal gochuuf dhalata? Kan jirutti yaaduun baay'ee gaariidha. Nuyi gaafa dhalanne garaadha keenya keessatti nu amin dura waaqayyo ija isaatiin nu qabeera. Macaafni qulqulluu ragaa nuu baaqana. Tulafeen koo ijus batti nu amin iji keenya argeera. Waaqayyo utuu nuti hin dhalatiin durayyuu waa'ee dhalachuu keenyaaf waa'ee gadameessa haadha keenyaa keessatti uumamuu keenyaatiif dura yaada waaqayyo keessa akka turre ragaa macaafa qulqulluudha. Ani yaada waaqayyo keessan ture. Ani akeeka waaqayyo keessan ture. Utuu faatii koof abbaan koo walitti dhufin dura an akkan dhaladhuuf akeeka waaqayyo ture. An isin yaada waaqayyo keessa turre nuyi. Yaada waaqayyo isa gaafa dhalannu harkaa hin banne. Maaliif akka dhalan kan galuuf. Eessatti akka dhalan kan galuuf. Kaayyoo dhalachuu keenya bu'aa dhalachuu keenya wantoota nuti dhalannu wanti nuti gochuu lafarratti dhufneef hundi isaa propoozaala waaqayyo keessa nam'ee jira. Liisarchiitti gaggeessee fide waaqayyo nuun. Sambooddee kaane garaadha keenya keessa gaafa kaanu achi keessatti tottoshee nu fidee utuu hin dhalatin dura akeeka waaqayyo keessatti gaafa yaada kanaan uumamne kaanu utuu biyya lafaatti ma dhufnee hin dhalatin qorumsoota gurguddaatu jira. Qorumsi gurguddaan dhalachuu keessatti nama mudatu gurguddaadha. Akkan dhalanneef mudannoo gurguddaa jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos utuu biyya lafaa kana keessatti nama ta'e waaqayyoon kun nama ta'e hin dhalatin dura yaada waaqayyo keessa waggaa 2000 dura ture jedha macaafni keenya. Seeroma boqonnaa 8 dhirbistan kufaatii namaatii kaase namni jedha inni dubartittii keessaa ba'u mataa kee irra ejjeta. Bara eegee guyyaa eegee yeroo isaa eeggate akka ammaan ta'u akka ammaa qullaan gootu akka ammaa jecha kee dhaga'u amma mirga isaa rukutte amma aangoo nama kanaa rukutte inni ilmi dubartittii keessaa dhaatu garuu yaa bofaa dhaga'i mataa kee galtuma hin dhalata ishee keessaa hamma ishee salphifte hamma ishee dadhabsiifte hamma gatii ganfalchiifte yeroo wayii waaqayyo mirga ishee deebisaaf jedhe gaaf sana jalqabe dhalachuun waaqayyo nama ta'ee biyya lafaatti dhufuudhaaf gaaf sana jalqabe aljeree maa dubartii tokko gaatti baattee dhuftee maa maariyaamti haaraa ta'e akkuma ammas dhageeffattan kana durba ira biran geenyedha kaanimaashiif qophooftee taa'aa jirtudha haaraatti ta'e waan akkasii eddeen beektu maan inni garaa kootti guddataa jiru biddeeyyoo ta'e akkasumiti maanni wanti kun namoota dubartoota gaatti baatan mariisisuu jalqabde Elizaabeet fa'aa biratti michuu ishiiti nama baay'ee jaallattudha Elizaabeet garuu haadhadha nama guddoodha Elizaabeet durumayyuu Maariyaam nama jabeet hiriyoonni ishee namoota gaggaarii namoota guguddoo mana waaqayyoo keessa dhaabatan Elizaabeet biratti gaafa nagaa gaafattu ishee keessaa hin sosocho'ee jedha nagaa ishee deebi'e Elizaabeetidha Yohaannisiif Yesuus yeroo sana fuudhaan walitti dhufeenya gochuu jalqaban. Maariyaamitti waa'een garaa ishee keessatti mucaan dhalachuu ishee haaraa ta'u malee waaqayyo keessatti garuu jalqabaa uumamuu namootaa keessaa jalqabee waaqayyo nama ta'ee jireenyatti akka nama deebisuuf yaada waaqayyo keessa tureera. Dhalachuu kan dursu isa kanadha. Bara dursee wanta waggaa 2000 booddee ta'uu beeka waaqayyo. Akka waraqataatti samiin kun walitti maramu dacheen kun akka waan ta'etti walitti maramte gadi dhidhimuun akeeka waaqayyoof yaada waaqayyo keessa kaa'amee jira. Waaqayyo argeera dursee. Waaqayyo nuti maqaa isaa waamnu. Waaqayyo nuti jira jennetti amanu. Waaqayyo nuti fayyisaa jennee ittiin bulaa jirru kun waaqa waggoota keessatti baroota keessatti jaarraa keessatti kutee arguudha. Kan isa miliquu tokkollee hin jirredha. Keessumaa waa'ee dhalachuu kana irratti raajiin tokko jira raajii Isaayyaas. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 mul'ata guddaa arge. Mul'ata jabaa arge. Waa'ee isa Masiihiin Amaanu'eel jedhamu tokko arge. Waggaa dheeraa jira raawwatamuudhaafi waaqayyo garuu agarsiiseera. Macaafni qulqulluu keenya waa'ee dhalachuu salphaatti hin lakkaa'u. Waa'ee dhalachuu nuun galle taanaan waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kaayyoon dhalachuu gooftaa Yesuus nuun galle taanaan waa'ee fayyina keenyaa nuun galuu jalqaba. Waa'ee fayyina keenyaa kan dursu maaliif dhalate Yesuus jennee beekuun keenya baay'ee murteessaadha. Kaayyoon dhalachuu Yesuus Kiristoos maali? Maal fida? Guyyaa isheetti guyyaa dhalootaa. Guyyaan dhalootaa maaliif dheerate? Maaliif guyyaa dhalootaa waggaa 2000 eegara Abrahaam dhufe, Museen dhufe, abboonni firdii dhufanii, luboonni dhufanii, raajonni dhufanii booddee ta'e. Maaliif? Eegga sabni lafarra baay'ate, eegga sanyiin baay'ee guute, eegga namni lafa hundumaa ardiiwwan hundumaa qabate booddee guyyaan dhalachuu kana guyyaan dhalachuu Yesuus Kiristoos hin ture waggaa dheeraa lakkaa'e. Meelaala garaagarummaa guddaa jiru. Seeroma boqonnaa 3 kaasaati hamma raajii Milkiyaasitti ilaalaa dhaqaati. Namni lafarraa dhumee ka'e seeroma boqonnaa 6 deebi'ee baay'ate sabni addunyaa kana jiru guutummaa lafa qabate sanyiiwwan garaagaraa lafa guute sanyii Edoom sanyii Israa'el sanyiiwwan garaagaraa ardiiwwan torban kun eegga lafa qabatanii mootonni eegga biyya bulchanii waan hundumtu gatee booddee ammayyuu Yesuus hin dhalanne ture yeroo sana hin dhalatan ni eegu nuyi hin dhufa hin eegaarra miti hin dhalatan ni eegu isaan garuu ni dhalata akka ammaatti cubbuun baannu jedhu isaan immoo dhaloonni kakuu oofaa yeroo sana inni cubbuu nu baatu hin dhufa inni du'a keessaa nu baasu si'ool keessaa nu baasu hin dhufa jedhanii eeggatu yeroo sana dhalachuu isaa eeggatu. Dhalachuu isaatiin isaan eeggatu. Dhalachuu gosa garaagaraan eeggatu yeroo sana. Guyyaa dhalata Yesuusii fi dhalachuu kana bakka afuriin ilaalame. Tokko waa'ee dhalachuu duraatu argameen dura kakuutu jira ture. Kidaanaallee Waaqayyo kakatee waggaa dheeraa kaa'e. Lameen
Raajotaan hin dubbatama. Waggaa 5 eegu raawwatu. 10 eegu raawwatu. 20 eegu raawwatu. Waggaa baay'ee lakkaa'ama. Isaayyaas raaja macaafonni kakuu moofa akka jedhanitti gaaddidduudha waan ta'eef hin dubbatu. Dhoksaadhaan hin dubbatu. Ogummaadhaan hin dubbatu. Gaaddidduudhaan hin dubbatu. Piraaktikaalii raajonni dhaabbatanii kitaabatti barreessanii masiiniin dhalata jedhanii kaasu. Garuu raawwatu. Inuma eegu raawwatu. Caafata erbisu raawwatu. Waaqayyo yaada isaa gaafa diriirsuu barbaadu akka keenya na dhiifatu. Suuta dhufaa dursee qaqqaba. Gaafa hawaan jannata keessaa gadi baate torbee lama tun turiin dhufuu danda'a ture namaaf. Garuu nama meeqaa dhufare nama xiqqoo dhufa. Maaliif waggaa maka lakkaa'e? Yoo waggaa 10 lakkaa'es, yoo waggaa 5 lakkaa'es, yoo waggaa baay'ee taa'es, dhufeera taanaan isa hafees isa fuulduraas sirreessuun aanguun harka isaa keessa jira. Hin ture jedhamee hin komatamu, hin ariifatame jedhamees hin hamatamu. Gaafuma dhufe qaqqabsiisa. Na darbeen jedhu guyyaan na miliqeen jedhu carraa koo darbeen jedhu yeroo koo darbee guyyaan fayyisuu koo darbeen jedhu jechuudha. Akka masini tuqee deebi'e Hewaan Addaam meemma uuma seeroma boqonnaa 6tti gaame saba xiqqoota. Mee seeroma boqonnaa 3 gaati hanga boqonnaa 4tti deema. Ijoollee Addaam, Qaayin, Abeel, Sheet warra jedhaman ijoollee dubaraa wajjiniin isaan kana jira. Gaafa Hawwaaniif Addaam cubbuudhaan kufanii gadi ba'anii torbee lamaan isaatti ji'a utuu hin guutin daa'ima utuu hin gootin yoo dhufe nama 3 jannatatti deebisa. Haa ta'u cubbuun garuu gaafa yakkatti deebisu isa kanarra caalaa garuu namni yoo kufe namni yoo dadhabe namni yeroo sanyiin namaa yoo baay'ate nama hundumaaf garuu du'ee fayyisuu waan barbaadu warra ganaafis warra dhalatanii du'aniifis warra amma keessa jirruufis ikwaali iddoo tokkotti walitti qabee jireenya fiduu dhufe Yesuus namoota baay'eef. Warra yeroo sana jiraniifi nuyi warra ganaa dhalataa jiruufi sana dura garuu warra du'aniif sagantaa isaa xumuruufi dhalate Yesuus. Dhalachuu dura garuu maaltu jira? Kakuutu jira. Kakuun salphaa isinitti hin fakkaatin. Waaqayyo namaa kakate kan turu jira, waggaa lakkaa'u jira, kan dafee raawwatu jira. Kakuu eeguun gatii nama kaffalchiisa. Kakuu raawwachuunis gatii nama kaffalchiisa. Namaaf kakuu galuun salphaadha. Kakuu raawwachuun garuu ni ulfaata. Kakuu eeguun ni ulfaata. Kakuu fudhachuun garuu baay'ee salphaadha. Namaaf waadaa galtanii beektu, kakuu galtanii beektu. Gammachuun guutamtanii kakuu galtu. Kakuu sana raawwachuu gaafa geessan garuu wantoonni baay'ee isin daangessu. Waaqayyo biyya lafaaf kakuu gale. Ilma koon kennaa jedhee kakuu gale. Kana duwwaa miti raajotaan dubbataa ture. Wanta gara fuulduraatti ta'u Isaayyaas boqonnaa 7:14. Amaanu'eel hin dhalata. Fayyisaan biyya lafaa hin dhalata. Waaqayyootu kana jedhinaan jedhe jedha Isaayyaas. Kakuudha kun. Ufitti amane konfidensii guutu waaqayyo irraa dhaga'ee jecha kana dubbata. Waa'een kakuu salphaa miti. Waay yoo raawwachuu baate hammam turammoo sabni kun hammam dhaggeeffata. Isaayyaasuma dinqisiifadhaan akkamittiin yeroo sana keessa dhaabatee ilmi nuuf dhalateera. Waa'ee madaa'uu isaa kaasa. Waa'ee dhalachuu isaa kaasa. Aangoon guddaan gateetti isaarra jira jedha. Mucichi waan hundumaarraa adda baadha jedha. Kanaafis waaqayyo ofii isaatii milikkita isiniif kennaa jedha. Durbiin ulfoofti ilman deessi maqaa isaas Amaanu'eel jettee maal taati? Immoo gaafti jedha. Durbatu maal ta'a? Ulfoofti dubartiitu ulfoofte namni. Durbatu ulfoofti akkamitti akkasumatti hafuura qulqulluudhaan ni ulfoofti ilman deessi maqaan Saamu'eel jedhama. Akkamitti akka aadaa sanaatti durbe akkamitti ulfooftu dhiirri bira hin gahin. Indeet namoonni baay'een gaaffii itti kaasuu danda'u. Kitaabni kunis falmamaa tureera. Falmiitu itti kaafamaa tureera yeroo sana. Raajii sobaa, raajummaa sobaa jedhanii namoonni irratti ka'aa turaniiru. Isaayyaas yeroo sana waa'ee nama kanaa gaafanii dubbata. Waa'ee ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosii akka isayyoo akkamitti dubbata. Durba keessaan dhalata hafuura qulqulluun guutamtee ulfooftee hin dhalata. Gooftaa Yesuus ammatti fayyinee qabbaneeffachaa jirru kana namni baay'een gaaffiitti ta'aa tureera. Raajota baay'eetti gaaffii ta'aa tureera. Luboota baay'eetti mataa dhukkubbii baay'ee ta'aa tureera. Mootota baay'eetti mataa dhukkubbii uummata waraasa falma baay'ee waraasa baay'ee ta'e nuyi garuu irra teenya irraa qabbaneeffanna Yesuus irraa. Namni baay'een fayyisaa ta'es ilma Waaqayyoo kanatti baay'ee dadhabaa ture mataa dhukkubsa arrabsamaa tureetti. Sabni sun raajii Isaayyaas amanee kakuu taa'ee eeguu jalqabe. Waa'ee kakuu eeguun baay'ee gatii nama kaffalchiisa. Inni kan biraan tokko kakuudha isin jedhe waa'ee dhalachuun dura inni kan biraan immoo qophaa'uudha. Eega Waaqayyo irraa kakuun kun dhagaame booddee Israa'el keetti dhalata waan ta'eef kakuu kana eeguu jalqaban. Eewutu dhalatanii qophaa'uudha. Eewuun dhalatanii qophaa'u. Eessatti dhalatanii qophaa'u. Israa'eloonni warri Yerusaalem jedhani magaalaa keenya keetti dhalatanii qophaa'u. Yuudonni warri kan biraan achuma keessatti immoo ani seera Waaqayyo waan eeguuf qulqullummaatti waan jiraadheef na keessaan dhalataa jiranii eegu. Waaqayyoof qullaa qophaa'e masiini caafame tariitu isin keessaan dhalata. Namoonni baay'een eeganii kan dullooman garan qaban achitti. Waaqayyoof utuu jiraatanii tarii karaa koo raawwatanii karaa isaan eeganii hin dide Waaqayyo. Karaa nuti eenyu dhufatu ta'e akeeka keenya raawwachuu dhufa malee akeeka isaa raawwachuun dhufu. Waaqayyo waaqa proposal isaatti amanuudha. Karoora isaatti amanuudha. Karaa isaan eeganii tun ta'in karaa ofii barbaade dhufe Yesuus. Akka isaan eeganitti mana qulqullummaatti ol gashanitti magaalaa isaan keessan eeganii keetti dhufeera ta'e har'a warra gadadamootaaf Yesuus hin dhufu. Of tuulummaa warra of tuultotaa lafatti kuwwisuufi. Gadi bu'ee warra gadi bu'an Israa'eliin ala warra jedhaman qooma warra gatamoo warra jedhaman
dubbisuudhaaf, arguudhaaf, ilaaluudhaaf, fiduudhaaf, fayyadatti fiduudhaaf gadi bu'uun isa barbaachiseera. Gadi bu'uu keessaayyuu toora namootaa keessaa iddoo namoonni iyyuu hin filannetti gadi bu'e. Kun amala warra kufan kaasuuti. Amala warra humna hin qabne humnatti deebisuuti. Amala warra zarii hin qabne qomoo jireenyaa hin qabne iddootti deebisuufi. Nuuf silaa warri Yihuudootaa maal jedhu beektu? Fayyisaan keenya nu keessatti dhalate waan ta'eef warra Giriikiif hin ta'u, warra Ormaaf hin ta'u, Afrikaawaaniif hin ta'u, warra Eeshiyaaf hin ta'u, warra Awustiraaliyaaf hin ta'u, nuuf malee jedhu warri Israa'elotaa silaa. Nuuf isaanii lafa kaa'ee ani isiniif jedhe Yesuus. Ani kennaa keessan, ani kennaa nama hundumaati. Abbaatu nama hundumaaf kennaa godhee na kenneera. Haleluuyaa. Karaa qophaa'an miti, karaa qophaa'ee dhufe. Maariyaam hin qophoofne. Yoosefiif of qopheessaa jirti. Waaqayyo garuu ishee keessaan dhalachuuf qophaa'e. Ilaalaa yaada Waaqayyo. Jireenya keenya kanarraa maal barannaa? Qophooftanii Yesuusin eeguu caalaa Yesuus isa yeroo hundumaa qophaa nama godhu beekuudha. Guyyaa isaa eeguu hin ta'in Yesuusin beekuudha, arguudha. Guyyaa hin qabnuuf Yesuusiif. Ammayyuu mootummaan Waaqayyoo isin gidduu jira jira macaafni keenya immoo. Ammayyuu isin gidduu jira. Ammayyuu nu fayyiseera. Ammayyuu nu fudhachuuf hin dhufa. Ammayyuu guyyaan itti sababnee nu hin beeknu. Walitti qabamnee deemuu dandeenya, kophaatti deemuu dandeenya. Isa beekuun garuu markaba jireenyaati. Doonii jireenyaatti lixuudha bakka. Luqaas 2:25. Namoota lamatu na dhiba macaafni qulqulluu keessaa. Namoonni lamaan kun akkas jedhanii kadhatu Waaqayyoon. Tokko Simi'oon, tokko Raajii Haannaa jedhamti. Namoonni kun lamaan Yesuus isa kakatame yaada qulqullaadhaan, labbee qullaadhaan bifa ajaa'ibaatiin Yesuusin taanii guyyicha dhalachuusaa taanii eegu. Simi'oon akkas jedha. Nama daandii Waaqayyoo irra jiraatu, nama qajeelummaatti jiraatu, nama seera Waaqayyoo eegu jedha Simi'oon. Nama kabajamaa, nama Waaqayyoo jaalaatu. Garuu waan tokko kadhata. Hamma inni Israa'el keessatti dhalatame abdachiifame hamma inni dhalatutti lubbuun koo hin badiin jedhee kadhata jedha macaafa. Luqaas 2:25. Simi'oon kadhannaas akkas. Isa biyya lafaaf abdachiifte sana hamma raawwatamutti nan fudhatiin jedhee kadhata Waaqayyoon. Waaqayyo umurii isaa tursiiseedha Simi'ooniin. Nama seera Waaqayyoo eegu, nama dhalachuu Yesuus gammadee eegu, harka kootiin qabeen eebbiseen isa biyya lafaa furii ta'e argeen deemuun barbaada jedha namni kun. Guyyaa biraa immoo hamma isa argutti immoo nan ajjeesin jedhee Waaqayyoon kadhatadha. Waaqayyoo isin kaa'eedha macaafa. Kaa'eet guyyaa biraa Maariyaamiif Yoosef qabatanii dhufanii innaan mana qulqullummaatti ol galee harkaan hammatee amma fayyisuu keenya kootiin argeera. Jireenya kanatti na eegi. Nan du'a boollatti dabalamee nan deema si bira bakka nagaa. Umurii nama kanaa baay'ee ture. Kun maaliin eege? Hafuura qulqulluudhaan eege guyyicha. Warri kaan akkamitti qophaa'aa turan? Akka yaada foonitti, akka Israa'elitti, akka nama foonitti eegan. Qulqullummaa isaaniis akka nama foonitti eegan. Namoonni kun lamaan Maariyaam dabalatee namni sadaffaan hafuuraaf dhugaadhaan garuu dhalachuu Yesuus Kiristoos ta'anii eegu. Namoonni fooniin yaadan, namoonni hafuuraan yaadan jiru har'ayyuu. Namoonni fooniin yaadan yoomiyyuu Yesuusin arguu hin danda'an. Namoonni fooniin yaadan, namoonni fooniin tilmaaman yoomiyyuu Yesuus Kiristoos jireenya isaanii keessatti mul'atu. Waa'een dhalachuu kun Yesuus Kiristoos hin hubatamuuf. Hafuuraaf dhugaan yaadna yoo ta'e garuu waan Yesuus jireenya keenya keessatti dafee nuu gala. Akkamitti akkasii yaadaa jirtan waa'ee Yesuus Kiristoos isintu beeka. Akka foonitti yaadaa jirtu yoo ta'e umaayyuu nagartan jechuudha. Namoonni kun kan nu barsiisu dhugaa fi hafuuraan itti mul'ateera jedha. Booddee kan baatee jireenya kanatti na eegeedha. Namni lammaffaan Haannaadha. Luqaas 2:36. Luqaas 2:36 Raajii Haannaa jedhamtu nama umurii 84tti duute. Waggaa 70 meeqa teessa beektu? Waggaa 76 ol kan teesse. Hamma kana dubartii dhiira bira hin geenye taate raajiin kun mana Waaqayyoo keessa teessi jedha. Qulqullummaatti jiraatti jedha. Waay maaliifii utuu hin egaa waggaa 7 qofa abbaa manaa ishee wajjin jiraattee jedha. Hin duute waggaa 84tti duuteedha. Jaartii guddoo taateetti. Maaliif utuu heerumin gaa'eedhaa utuu dhaabbatii damma teessee Haannaan? Raajii Waaqayyoo turte ergaa Waaqayyoo namootaaf dabarsiti biyya sana keessatti seera Waaqayyoo eeddi dhugaan tokko isheedhaaf galeera. Akka foonittis akka furaattis waan tokko yaaddi dubartiin kun. Kiristoos Yesuusin dhugaaf hafuuraan akka dhalatuuf hin eeddi. Hin dhalataa'e yoo dhalate immoo dubartiidha waan ta'eef na keessaan dhalata ta'e eeddi. Caafameera. Durba keessaan dhalatee caafamaan jiruuf waggaa 70 geesse. Egaa durba keessaan dhalata waan ta'eef yoo waggaa 60 geelle utuma hedduutu 50 dabarte 40 dabarte 50 geesse 60 geesse 70 geesse ammayyuu durba keessaan dhalata kan jiru amanteetti waan ta'eef karaa isheen eegde ta'uu didaan hin dhalate Yesuus. Gaafa dhalatu waggaa 7 qofa abbaa manaa ishee wajjin jiraattee jedha. Daa'ima gootte miti. Hin duuteedha. Garuudha fayyisuu Yesuus Kiristoos ijaan agarteettiidha. Kan isheen heerumteef heeruma xumura gooteef eega Yesuus dhalatee booddeedha. Baqa fayyisaan dhalateera
Ingaddite miti. Dhalateera yoon eegee dhabeeyyuu fayyisichi inni qulleessu karaa barbaade iyyuu haa dhufu karaa koo ta'uu dhoo baate iyyuu baga inni fayyisu fayyisaan Amaanu'eel inni jedhame inni macaafa Isaayyaas keessatti raajame baga ta'e jettee gammachuudhaan hin xumuratte. Gaafa sanaa kaatee murtoo tokko murteeffatte gaalee dhaabbachuu qabattee murteessite. Eeguun dubartii kana baay'ee cimtuudhaan dubartii kana baay'een jajeen bara ayyaanni namaan baay'anne keessa dhaabatteetu karaa ishee kadhatuuf eedde garuu eegumsi ishee yoo ta'u baate iyyuu Yesuus Kiristoos dhalateera. Karaa sin edda yoo sin tulfaate iyyuu eegdanii yoo dhabdan iyyuu yaadi Waaqayyoo raawwachuu isaatti gammadaa isin. Ergaan koo akkasi. Obboloota as keessattan waan barbaachisaatti eegdanii yoo dhabdan Yesuusin of keessatti waan guddaatti eegdanii yaada keessan keessatti cimaa jettanii eegdanii sin jalaa dide ture raawwachuu dide garuu yaadi Waaqayyoo karaa biraa gaafa raawwatu gammachuun keessan akka itti fufu. Eeguun namoota kana dinqisiisoodha. Inni sadaffaan Maariyaamidha. Maariyaam dhalachuu Yesuus Kiristoos of keessatti eeddii miti. Dhugaa dubbichaa garuu beekti. Qajeelummaatti akka isheen jiraattu kan godhe abbaa manaa isheef yookiin hiriyaa isheef kaadhimamtee taa'uuf. Akeeki Waaqayyoo garuu warra karaan isaanneef warra inni dhufa jedhanii karaa sana hin qophoofne warra inni qopheeffate keessaan dhufaa Yesuus. Isheen of qopheessuu duwwaadha. Yesuusiif karaa qopheessite miti. Jireenya ishee gaa'ela isheef karaa qopheessite. Dhugicha immoo beekti. Keessaan gaafa dhalatu garuu ajaa'iba ta'e. Inni arfaffaan guddachuudha. Kana maaliin xumura? Guddachuudha. Amma dhalachuu bichaa miti. Luqaas 2:52 irratti inni dhalate kun namootarraa ayyaana argachaa abboomamaa namootarraa ayyaana argachaa barachaa namummaattis afurattis guddachaa ayyaana argachaa deemeedha. Inni abboomamaa ayyaana namoorraa fudhata Waaqayyoorraas namootarraas ayyaana argata namummaattis hin guddata. Guddachuun kun guyyaa dhalootaatti hiikama. Guyyaan dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajuu jennee gaafa fudhannu guyyicha kabajuu caalaa Kiristoos dhugichatti namummaatti ayyaana argachuutti tun guddanne ta'e guyyichi sin kabajamu ture. Guyyaa kabajachuun dura ayyaana Kiristoos itti guddate ayyaana Kiristoos itti guddatee nuu kenne hubannaaf ogummaa inni ittiin waldaa kiristaanaa ishee ijaarame kana ittiin ijaare ishee dhaabe kana ayyaanichi guyyichi guyyaa itti ayyaaneffatamu akka ta'u nu taasise. Kanaaf guyyaatti Yesuus Kiristoos ayyaana inni nuu kenne ayyaanatti guddachuu isaatiin namummaatti guddachuu isaatiin hubannaaf ogummaatti guddachuu isaatiin nu immoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin yookiin isa dhalate ayyaanicha guyyicha sanaan immoo nuyis ayyaanichatti guddachaa dhugichatti guddachaa deemna. Guyyaan kun maal yaadachiisa? Ayyaana Yesuus Kiristoositti guddachuu nu yaadachiisa. Mucana latera isgamanera Satini birmadu banera Jana latera isgamanera Satini birmadu banera Mucana latera nuisga manera nalacho satene birmadu banera nuf alatera faisana latera Yesus dalatera nuf dalatera Faisan dalatera Yesus dalatera warri lillee qabdan alachuu Yesuusitti warri gammadan ammallee
nuuf kenne tokkicha ilmaasaa biyya lafa hundaa kan baasu bilisa dukkanichi darbee ifti nu baheera furiin ala namaa Yesuus nuuf kennameera Waaqayyo nuuf kenne tokkicha ilmaasaa biyya lafa hundaa kan baasu bilisa dukkanichi darbee ifti nuuf ta'eera furiin ala namaa Yesuus nuuf kennameera nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname Waaqayyo nuuf kenne tokkicha ilmaasaa biyya lafa hundaa dukkanichi darbee ifti nu baheera furiin ala namaa Yesuus nuuf dhalateera Waaqayyo nuuf kenne tokkicha ilmaasaa biyya lafa hundaa kan baasu bilisa dukkanichi darbee ifti nu baheera furiin ala namaa Yesuus nuuf dhalateera nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname Kotaan facaannaa maqaa sol qabneef alachuu isaatti moo'icha arganne kotaan faarfannaa tokkummaan taane aarsaa warqaa fuula isaa dhufne kotaan faarfannaa tokkummaan taane aarsaa urgaan dura isaa dhufne kotaan jajannaa maqaa sol qabne alachuu isaanii moo'icha arganne kotaan jajannaa maqaa sol qabne alachuu isaatti moo'icha arganne kotaan jajannaa tokkummaan taane aarsaa warqaa fuula isaa dhufne kotaan jajannaa tokkummaan taane aarsaa urgaan dura isaa dhufne kotaan faarfannaa maqaa sol qabne dhalachuu isaatiin moo'icha arganne kotaan jajannaa tokkummaan taane dhalachuu isaatiin moo'icha nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname gammachuun nu guute waan joojoo bolorraa erga gargarchiite barri gadda darbee gammachuun ta'eera kootaa'ii faarfannaa Yesuus nuuf dhalateera gammannee faarsinaa gammachuun nu guute waan joojoo bolorraa erga gargarchiite barri gadda darbee gammachuun ta'eera kootaa'ii faarfannaa Yesuus nuuf dhalateera nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf kennameera nuuf kenname
misiracho qabna misiracho ilmi nuuf kenname misiracho qabna misiracho masilmi waaqayyo misiracho qabna misiracho fayyina nuuf laate misiracho qabna misiracho furiin nuuf dhalate misiracho qabna misiracho ilmi nuuf kenname misiracho qabna misiracho masilma waaqayyo misiracho qabna misiracho araaraan mul'ate misiracho qabna misiracho nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname kenname nuuf dhalateera nuuf kenname nuuf kenname nuuf dhalateera nuuf kenname Daawit keessa Sanyii Daawit keessa Yesuus dhalateera Ormaa warra turre gaatii warra hin qabneef Masiin dhalateera hidda Daawit keessa Sanyii Daawit keessa Masiin dhalateera Ormaa warra turre gaatii warra hin qabneef Masiin dhalateera saganni saafii galanni saafii galanni saafee Hoolichaafi saganni saafee galanni saafee ulfinni saafee hoolichaafee saganni saafee galanni saafee ulfinni saafee hoolichaafee gaatii warra hin qabneef mormaa warra turreef dhalateera nuuf dhalateera fayyina nuuf laachuuf abbaa dhalateera nuuf dhalateera ulfina nuuf taa'uuf du'aa keenya hambisuuf dhalateera nuuf dhalateera lubni muudaan qabne mirga abbaa nu kaa'uuf dhalateera nuuf dhalateera gammannee farsiina kottaan ililchiina kottaan ililchiina gammaduun nuuf taate kottaan ililchiina gammannee farsiina kottaan ililchiina kottaan ililchiina maaseen nuuf dhalate gammachuun nuuf taate kottaan ililchiina gammannee farsiina kottaan ililchiina kottaan ililchiina maasiin nuuf dhalate gammaduun nuuf taate kottaan ililchiina gammannee farsiina kottaan ililchiina kottaan ililchiina maaseen nuuf dhalate gammachuun nuuf taate kottaan ililchiina
hafe darbera salphinni nuuf dhaalateera mucaane ifeera feera dukkanni hafe darbera salphinni nuuf dhaalateera mucaane ifeera feera dukkanni hafe darbera salphinni nuuf dhaalateera mucaane ifeera feera dukkanni hafe darbera salphinni nuuf dhaalateera mucaane ifeera feera nuti dukkana ifeera feera dootee nuun danda'u ifeera isaan luba baane ifeera feera birmadoo arganne ifeera feera nuti dukkana ifeera feera dootee nuun danda'u ifeera feera isaan luba baane ifeera feera fayyisoo arganne birmadu baane karasa birmadu baane karasa birmadu baane ifatti baane karasa ifatti baane karasa ifatti baane warra galataa taane warra galataa 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 ifeera feera dukkanni hafe darbeera salphinni nuuf dhaalateera mucaane ifeera feera dukkanni nuuf dhaalateera mucaane ifeera feera dukkanni hafe darbeera salphinni nuuf dhaalateera mucaane ifeera feera dukkanni hafe darbeera salphinni nuuf dhaalateera mucaane ifeera feera nuti dukkana ifeera feera dootee nuun danda'u ifeera feera isaan luba baane ifeera feera fayyisoo arganne ifeera feera nuti dukkanaa'u ifeera feera dootee nuun danda'u ifeera feera isaan luba baane ifeera feera fayyisoo arganne birmadu baane karasa birmadu baane birmadu baane karasa birmadu baane ifatti baane karasa ifatti baane karasa ifatti baane warra galataa taane warra galataa warra galataa taane warra galataa warra galataa taane warra galataa warra galataa taane warra galataa